daawwattoota keenya arramoo isaan irratti wanti qabanne keessaa inni tokkoffaan akkamitti akka withdraw goonu eessarraa akka meekiiwwan walitti sassaabachuu dandeenyu fi akkasumas akkamitti withdraw goona adeemsa akkamitti withdraw goona kan jedhu guutuu isaa kan ilaallu ta'a. Viidiyoo keenya kana guutuu isaa daawwadhaa isiniin jechuu barbaada. Egaa akkuma seentaniin kunooti wantoota asirratti argitan kana guutuu isaa akkaataa itti arganne kan isinitti argisiisa. Meekiiwwan akkamitti akka sassaabachuu dandeenyu keessaa jechuudha. Maloota tokko tokko as keessatti kan dubbannu ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Kunooti egaa daily wantoota meekii keessatti walitti nu sassaabamu keessaa inni tokko kana jechuudha. Isa kana immoo yeroo inni yeroo deemutti jechuudha. Fakkeenyaaf torbarra jira osuma deemu dabala osoo deemutti jechuudha. Meekii tokko guutuu godha. Ergasii gootuu steek kan jedhu cuqaasuu dandeenya jechuudha. Gootuu steek yeroo cuqne kunooti karaawwan lamaan walitti nu sassaabuu isaa beekuu qabna. Fixed fi flexibility dhaan jechuudha. Saniif isa sana yeroo tuqne meekii haga isaa baasuu barbaannu hunda isaa cuqaasnee baasuu qabna jechuudha. Akkasitti cuqaasuudhaan steek goona. Kana gochuun duratti jechuudha akkamitti akka withdraw godhamu akkamitti withdraw gochuudhaaf galmeewwan galmaa'amuu qabu tokko tokkotu jira. Isa sana guutuu isaa ilaallaa jechuudha. Meekii kana baafachuudhaaf dirqamni wanta sana beekuun dirqama tahaa jechuudha. Jalqaba gadi kanatti explore kan jedhu kana cuqaasnaa jechuudha. Achumaanuu ID'n keenya akkamitti akka successfully nuuf ta'e beekuu qabna. Isa duraa irratti viidiyoo duraa irratti wantoota lamaan gubbaa kana qofatu jira ture. Amma immoo wantoota lamaan App Store jedhamu gadi kanatti arganna jechuudha. Jalqaba duraa national ID'n keenya verify osoo hin taane isa gubbaa kana jira. Amma immoo asii gaditti nu fidaa jiru. Tokkoon isaan lamaan kanaattis register gochuun dirqama ta'a. Jalqaba isa duraa unicornii kana click goona jechuudha. Isa sanas galmee isaanii xumurra. Akkasumas inni itti aanu isa kaanidha jechuudha. Kanaafuu isa kana akkamitti akka galmee isaa xumurru steekii kana register kan jedhu cuqaasnaa jechuudha. Register with me pass kan jedhu jechuudha. Me pass wajjin register gochuudhaaf maloota inni cuqaasnu keessaa tokko kan gubbaa kana kaa'achaa jechuudha. Isa salphaadha jechuudha. Ergasii puuzilii nuuf dhufu jira. Puuzilii sana akkuma kana dura siqsaa jirruun jechuudha. Isa gadii kana cuqaasuudhaan as hirkisnee guunnaan jechuudha. Ergasii dhisnaa. Innis yeroo sana connected isaa nuuf godha jechuudha. Kunoo connect kan jedhu kana kunooti email me pass hin bananne saniin nuuf fidaa jechuudha. Connect goona jechuudha. Successfully authorization nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu withdraw gochuudhaaf steppiin jalqaba galmee xumurru isa kanaadha. Isa kana keessa jechuudha. Wantoota akka isa lammaffaa jechuudha. Kana jechuun koiniiwwan lammaffaa walitti sassaabachuu barbaadan kan ta'edha jechuudha. Isa kana caalaa jechuudha. Meekii irratti register akkasumas invite friend gochuu keessan godhuu qabdu jechuudha. Asumaan jechuudha namoonni jechuudha wanta isa kana hin eegalin jechuudha. Linkii isaa baay'ee jala isiniif kaa'a. Akkasumas telegiraamii keenya keessaa argachuu dandeessu jechuudha. Linkiiwwan isaatiis invitation koodiidhaas jechuudha. Gubbaa kanarratti akkuma argitanitti isa kanattis fayyadamuudhaan jechuudha register gochuu dandeessu keessattuu jechuudha. Kanaaf isa lammaffaa isanas tuqaasne jechuudha. Keessattuu isa kana jechuudha. Transaakshiniin keenya withdraw ta'uudhaaf isa kana dirqama register gochuu qabna. Gootuu register kan jedhu kana cuqaasne jechuudha. Me transaction kan jedhu kana guutuudhaaf jechuudha. Gootuu register kana cuqaasneeti jechuudha. Dirqama guutuu qabna. Kana jechuun yeroo baasnu automatically withdraw gochuu barbaanne gama kaaniin withdraw automatically gara Binance'tis ta'e Bybit's wantoota feetanii ta'a jechuudha. Kanaaf isa gubbaa san cuqaasnaa. Ani keessattuu Binance'n fayyadama waan ta'eef gara Binance'tiin isinitti argisiisa. Ergasii puuzilii kanas ni siqsinaa. Isa sanas erga siqsinee guunneen booda wantoota nuuf guutuu qabu tokko tokko nuuf fidaa jechuudha. Kanaaf isa kanas connect waliin goona akkuma isa kanaatti jechuudha. Yeroo muraasa booda authorizationiin keenya successfully nuuf tahee seenaa jechuudha. Ergasii wantoonni guutuu tokko jira waan ta'eef click join kan jennu kana cuqaasnaa jechuudha. Transakshinii keenya sirreessuudhaaf jechuudha. Wantoota tokko tokko jira jechuudha. Kanaaf adreesii Bybit's keessan ta'e Binance keessan ta'e kan feetanitti gochuu dandeessu. An keessattuu Binance'dhaan isinitti argisiisa. How to sell and how to buy kunooti doolaarii meeqa jechuudha. Amma kan irra jiru doolaarii 6 maal irra jira jechuudha. Me passiin tokko jechuudha. Kanaafuu meettaan tokko kana jechuudha. Kanaafuu isa kana withdraw gochuudhaaf dirqama wanti beekuu qabdan
bittuudha moo gurguruudha irratti jechuudha. Fakkeenyaaf baayingiinis ni jira, seelingiinis ni jira jechuudha. As keessa birookarootaa fi akkasumas wantoota namoota gurguran hunda isaatu jira jechuudha. Kanaaf isa kanaan duratti rijisteer wantoota gootanii jira. Seel gochuu barbaadan awutomaatikaalii seel kan isiniif godhu waan ta'eef rijisteer gochuu qabdan jechuudha. Peeyiment tiraansaakshinii keessa jechuudha. Haala ittiin kaffaltii isiniif kaffalu kam keessa akka ta'u qabu kan guutuu qabdanii jira jechuudha. Kun haga ammaatti riikardiiwwan tokko tokko kan isin agarsiisuu barbaade ta'us ammumaan banee waan ta'eef isinitti argisiisuudhaa fi isa sanas booda jechuudha yeroo tiraansaakshinii hojjenneen booda viidiyoo itti aanu irrattis isiniif hojjechuu nan danda'a. Kunuuti erga asii kana seentan jechuudha. Wanta isin gaafatu keessaa kunuuti meekiin tokko meeqa fakkeenyaa fi meekii tokko akka nama baasu yoon jedhe kunuuti $4.4 jedha jechuudha. Payment methods akkasumas irratti guutuu dandeessu. Ergasii confirm goote jechuudha. Kun salphumatti jechuudha namaaf ba'a jechuudha. Kana gochuun dura jechuudha. Kanas galmeessuu yookaan tiraansaakshinii keessan akkaatti galmeessan isinitti argisiisa. Seel gochuu barbaadan akkasumas baay gochuu barbaadan jechuudha. Kanaafuu saffisumaan jechuudha gara baayinaansii keessanii yookaan gara waan feetanitti isin fida. Kunoo please add payment method kan jedhu kana quickly transaction kan hojjetuuf kana cuqaasna jechuudha. Kanaaf payment receiving address kaffaltii karaa kamiin akka fudhachuu dandeenyu galmee kana tooftaa yookaan manaajii gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu isa kana nuuf fida jechuudha. USDT kana erga cuqaasneen booda kunooti gama kamiin URC20 jira akkasumas adreesiiwwan guutuu qabnu tokko tokkos ni jira. Baayinaansii hunda isa kana sirriitti beekuu qabdu. Isa kana sirriitti guutuu qabdu jechuudha. Anis guuteen isinitti argisiisa. Kanaaf ergan xumuree guutee booda jechuudha haala kanaan guuttan jechuudha. Erga haala kanaan guuttanii xumurtanii booda galii gootan jechuudha. Inni biraa immoo deelii cheekii kan fudhattan kana isinitti argisiisa. Deelii cheekii kun akkuma argitan isa kana barreeffamaa gubbaa kana guuttanii erga guuttanii booda kelii gochuudhaani haala kanaan jechuudha konfirm gootu jechuudha. Deelii jechuudha guyyaa guyyaan isin fida. Ergasii kun immoo paaswordii keessan kan yeroo jalqabaa seentan irratti guuttan san itti galchitu yeroo xiqqoo booda jechuudha cheekingiin keenya nuuf barbaadaa jira. Kun meeseejiin isaatis nuuf seenee jira. Successfully congratulations checking successfully jedha jechuudha. Kunuuti isa kanas nuuf kennu isaa argina jechuudha. Nuuf dabalee jira jechuudha kun meekii keenya irratti jechuudha. Isa kana karaawwan guyyaa guyyaan irratti arginu meetaa iirsi kan jedhu kana yeroo hunda kilik goona guyyaa guyyaan kunooti fakkeenyaaf amma guyyaa 7 guyyaa 8 guyyaa 9 ni eegna jechuudha. Guyyaa 9 jechuun guyyaa boruuti irrattis akkasuma guyyaa 10 akkasichaa deemaa jechuudha guyyaa guyyaani. Cheeking ruuliiwwan ittiin baasu cheeking kana baasuu dandeessan isaa kana irrattis ilaaltanii hojjechuus dandeessu jechuudha. Karaawwan kanaanii hojjetamaa jechuudha. Haalawwan kanaan salphumatti fidachuu dandeessa waan ta'eef wantoota isin dhiibus tokko tokko jidduu kanatti kan qabaattan taate komentiin barreessaa komentii keessanitti walitti fayyadameen jechuudha. Viidiyoo tokkos waliin isiniif qopheessuu nan danda'a waan ta'eefidha jechuudha. Kunoo akkasumas notifiikeeshiniiwwan cheekingii successfully nuuf ta'uu isaaniis asuma irratti ilaallaa jechuudha. Kanaafuu haalawwan kanaan kan waliin adeemnu taana jechuudha. Kanaaf viidiyoon har'aaf qabannes kanuma fakkaata jechuudha. Haga viidiyoo biraatti wal arginutti namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe like share gochuudhaan gama keenya seenaa isiniin jechuu barbaanna.